kaleen keenya miidhamaa jiraachuusaa yookiin immoo kaleen keenya yeroo miidhamu mallattoo akkamii argisiisa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Mallattoolee kaleen keenya miidhamaa jiraachuusaa yookiin immoo dhukkubsachaa jiraachuusaa nu argisiisuu danda'an 10 isinitti himaa jechuudha. Hamma dhumaatti na caqasaa. Kun Dr. Yoon Bashaanaati. Mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii fi fayyaa maatii keessanii karaa isin ittiin hordoftan waan ta'eef maatii keenya yoo hin taane ta'e subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoo nuti yerootti hojjennu akka isin dhaqqabuuf subscribe gochuu hin dagatinaa. Inni gara biraan immoo yoo gaaffii qabaattanii comment irratti nuuf barreessaa. Like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hamma dhumaatti na hordofaan affeerraa gooti. Har'a maalii waliin ilaallaa? Waa'ee mallattoolee kaleen keenyi miidhamuusaa argisiisuu danda'an 10 waliin ilaallaa jechuudha. Inni tokkoffaa fi inni olaanaan yeroo baay'ee mul'atuu fi namoonni gara dhaabbata fayyaatti sababa kanaaf kan dhufanii inni tokkoffaa maalidha? Mallattoon itti jalqaba akkaataan fincaan keenyaa jijjiiramu. Change in urination. Akkaataa fincaan keenya jijjiiramu jechuun maal jechuudha? Inni tokkoffaan yoo dafnee fincoomne ta'e isa duriirra keessumattuu galgala dafnee fincoomne yoo ta'e isa duriirra jijjiiramne yoo jiraate. Inni lammaffaan yeroo fincoofnu guba yoo ta'e. Inni sadaffaan yoo halluusaa jijjiire halluu diimaa dhiiga kan qabu akkasumas bicaa fakkaachuu yoo jiraate. Inni gara biraan immoo yoo hoomochaa ta'e yeroo fincoofu hoomochaawuu yoo qabate. Inni kun immoo kaleen keenyi hamma pirootinii dhorkuu qabu ton dhorkiin gadi baasaa jira yoo ta'e dadhabuu kalee keenya argisiisuu danda'a. Fincaan keenyi yeroo fincoofnu yoo hoomochaa ta'e. Inni gara biraan fincaan keenyi yoo isa duriirra xiqqaadha hamma nuti fincoofnu yoo xiqqaadha ta'e warri kun jijjiiramuu haala fincaan keenyaa faana wal qabatanii dadhabuu yookaan dhukkubsachuu kalee argisiisuu danda'u waan ta'eef wantoota amma isiniif eere yoo qabaattanii ilaalamuu qabdu. Inni lammaffaan mallattoolee kaleen dadhabuusaa argisiisan keessaa inni lammaffaan maalidha? Dhiita'uu qaamaati. Qaamni keenyi dhiita'uun yoo jiraate, miilli dhiita'uun, fuulli dhiita'uun yoo jiraate yeroo baay'ee inni gara biraanii garaan keessa dhiita'uu danda'a. Garuu yeroo baay'ee kan mudatu luka keenyaa fi fuula keenyatti dhiita'u. Akkuma footoo kanarraa argitanii miilla keenya irratti dhiita'ee yeroo gadi qabnu dafee oli kan hin deebine yoo ta'e akkasumas immoo naannoo ija keenyaatti dhiitoon fuula keenya irra jira yoo ta'e dhiita'uun kun dadhabuu kalee yookiin immoo dhukkuba kalee argisiisuu danda'a waan ta'eef mallattoo akkasii warri qabdanis hatattamaan mana yaalaa deemtanii ilaalamuu qabdu jechuudha. Inni sadaffaan maalidha? Dadhabbiidha. Dadhabbii hamaan yoo nutti dhagahama ta'e enerjiin qabnu yoo ta'e hojjechuuf. Inni kun immoo yeroo kaleen kee dadhabuu waste product yookaan immoo summii qaama keessaa gadi ba'uu qabu otoo hin ba'iin waan hafuu fi akkasumas immoo hir'ina dhiigaa jiraachuu waan danda'uu fi yeroo kaleen kee dadhabu dadhabbiin nutti dhagahamuu danda'a. Mallattoonni sadaffaan. Inni arfaffaan hafuura nukutuu danda'a. Hafuurri kun immoo yeroo dhangala'aan qaama kee keessaa akka barbaachisutti gadi otoo hin ba'iin hafuu dhiita'uun qaamaa yeroo dhufu somba keenya irratti dhangala'aan kuufachuun waan jiruu fi harganuu dadhabuun hafuurri nu cituun nu ukkaamsuu fi akkasumas immoo nu affanuun jiraachuu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii nyaata nu jibbisiisuu, ol nu jechuu, ol nu deebisuun fa'aa jiraachuu danda'a. Yeroo isteejii yookaan sadarkaan dadhabbii kalee keenya hammaachaa deemu mallattoon appitaayitiin keenya badu yookaan immoo fedhii nyaata keenyaa badu, ol nu jechuu, ol nu deebisuu. Akkasumas immoo inni jaaffaa immoo nu hooksisuu fi gogaan keenya baay'ee goguullee ta'uu danda'a jechuudha yookiin mallattoo isaa ta'uu danda'a jechuudha. Inni torbaffaan afaan keenya keessatti
testiin yookaan immoo dhamdhamni akka sibiila jedhu nutti dhagahamu. Inni kunis wantoonni qaama keenya keessaa otoo hin bahin hafanii gaafa isaan qaama keenya keessatti hafanii summiin wastiin yookaan immoo xuraa'aan gadi ba'uu qabu otoo hin bahin yeroo hafu dadhabbii nutti fidee jenneerraa. Inni gara biraan immoo meetaaliik test yookiin immoo afaan keenya irratti dhamdhamni sibiila jedhu nutti dhagahamuu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii muscle cramp yookaan immoo maashaa keenya nu dhukkubu, dhaqna keenya nu dhukkubu. Inni kun immoo gaafa kaleen keenya dadhabaa deemu, gaafa kaleen keenya dhukkubsatu electrolyte imbalance jiraachuu danda'a. Kaalsheemiin gad bu'uu danda'a, pootaasheemiin ol ka'uu danda'a. Warri kun immoo maashaa keenya irratti yookaan masilii keenya irratti dhukkubbiin akka nutti dhagahamu gochuu danda'u. Inni gara biraan immoo waste product yookaan summiin xuraa'aan qaama keessaa waan hin baaneefi inni kunis miirri dadhabbiif miirri dhukkubbii akka nutti dhagahamu gochuu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii dhiibbaa dhiigaa keenya ol kaasuu danda'a. Kaleen keenyi blood pressure yookaan immoo dhiibbaa dhiigaa keenya regulate gochuu keessatti gahee guddaa qabdi. Gaafa kaleen keenya dadhabaa deemu dhiibbaan dhiigaa keenya ol ka'uu danda'a jechuudha. Dhiibbaan dhiigaan ol ka'uun mallattoo kaleen keenya dadhabu, kaleen keenya tuqamu, kaleen keenyi dallanuu yookiin immoo kaleen keenyi yeroo muraasaa fi hojii isaa sirriitti hojjechuu dhabuullee argisiisuu danda'a jechuudha. Ol ka'uun dhiibbaa dhiigaa keessumattuu namoota yaangii ta'an irratti jechuun namoota umuriin isaanii hin deemne, namoota waggaa 20 keessaa, waggaa 10 keessaa ta'aniif yeroo baay'ee yeroo dhiibbaa dhiigaa isaanii ol ka'u yoo kalee keenya irra rakkinni jiraate, yoo hidda dhiigaa keenya irra rakkinni jiraate dhiibbaa dhiigaan keenya waggaa 30 gaditti ol ka'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiibbaa dhiigaan ol ka'uun yeroo tokko dallanuu, dhukkubsachuu akkasumas immoo dadhabuu kalee argisiisuu danda'a jechuudha. Inni 10ffaa fi inni dhumaa quality of concentration. Kana jechuun xiyyeeffannoof concentration gahaa dhabuu fiduu danda'a. Inni kun immoo akkuma jalqaba isiniif eeruu yaalee kaleen keenyi gaheen ishii waan xuraa'aa, waan wastii ta'e, waan summii gara alaatti baasuuf kan isheen fayyaddu. Yeroo isheen dadhabaa deemtu wantoonni xuraa'aaf summii ta'an kun qaama keessaa waan hin baaneefi warri kun immoo maal fiduu danda'u? Hir'ina dhiigaas fiduu waan danda'uu fi kaleen keenya dadhabuun poor concentration yookaan immoo xiyyeeffannoo gahaa dhabuu fiduu danda'u jechuudha. Walumaa galatti har'a kan waliin ilaallee kaleen keenya yeroo dadhabu yookiin immoo yeroo dhukkubsachaa dhufu yookiin immoo rakkinni kalee keenya yeroo jiraatu mallattoon amma isinitti himee argisiisuu danda'a. Mallattoo kana keessaa yoo tokkos lamas sadis qabaattanii mana yaala deemtanii kalee keessan cheek goosisuu qabdu. Otoo sadarkaan isaa hin cimiin, otoo dhukkubni isaa isinitti hin hammaatiin kalee keessaniif eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Hakiima isinitti dhiyoo jirutti yookiin immoo dhaabbata isinitti dhiyoo jirutti deemtanii ilaalamuutiin kaleen keessan fayyaa ta'uu dhabuusaa adda baasuu dandeessu. Hubachiisa waan isinitti immoo wantoota amma isinitti eeree hundi isaanii mallattoo kaleeti jechuu otoo hin taane mallattoon amma isiniif eeree dadhabbii kaleetiin dhufuu danda'u isa jedhamudha. Malee ol deebisuun fakkeenyaaf nyaata jibbisiisuun nu hooqqisiisuun mallattoo kaleeti yeroo hundumaa jechuu otoo hin taane mallattoo kalees ta'uu danda'a. Kaleen keenya yeroo dadhabaa deemu nyaata nu jibbisiisuu danda'a, dadhabuu dandeenya, ololuu jechuu danda'a, ol deebisuu danda'a, ni gara biraan dhagni nutti dhiita'uu danda'a. Akkuma jalqaba isinitti himuuf yaalee jechuudha. Fincaan keenya jijjiiramuu danda'a, inni gara biraan dhiibbaa dhiigaan keenya ol ka'uu danda'a fi wantoota dura isiniif eere argisiisuu danda'a jechuudha. Kaleen keenya yeroo dadhabuu jechuudha. Hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma. Yoo jaallattan sheer gochuu hin dagatinaa. Yoo gaaffii qabaattan koomentii nuuf kaa'aa. Galatooma.